أكمل كنا أني أركز لا دي سي خنو جروخنا الاستديم تيادو أتي يادو واحد سيفين قدا أكد أتينا ما تاتو سيفين تا واحد فرد خنا أكم يفهمنا كل شيء لو بريتي ميتي تو يسي فرما سنو ولا التجزا كلا نقدر يتمانين قدو تندالان جرادا ريانا هذا بدو تاي أكم تبرما فيرا هذا من غياري كتاتي أتيس فيرا غيابر وانتي فرما تنجديجي يسي تو ما نمكن نطول ديبور أكم itu harkana yaddate أكم يا yoo dhugaa taate yaadni keessatti miti nagaatti dhuguma jirtu ni fudhatu amma nagaatti namni karoon qabne kan fayyaan harkisu lubbuu duuti qabne way waan ni dambisu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في خبجمتوتا خنيا جالتي يا أكسومغا تاوني ربور كتي سناغي سوني سنينجا وانا كانت اسني دي اني جرا اكوما بيتن غاسادان على فرانا ريتي يادون على قبين ولدي بيسه خفرخ ينتهيني اسين تفرخ يا على نغطريتي اني منت نولدي بيسه انت لولتي بلا بوستو تاتي من مالف نولدي بيستعمال جتيني لولتي ارتي أملين الدبستو إيشي هذا جتشادا مناس قديسه دلقاتياس ديسه واهن داو ديسه إيشي برقله وفرخياتات في الدون جالدان الدون كبجاني إيشين تفرخيات نران تنخان الجبيفتين على النقطريتي أبا منايسي قلنا دي بيسه مالف أكتاتهم بيخوان وان إيشين ندو كنت تارتي في نالل تفتن اللي هم بيني قدي فتايسيتو يرد ولي عميسي فماري قدفان عنجتي أنا جمال لا تيجي نبأ من شيء أمدا وين الداتي نسني كبدة في يادون أكيسين على جباتي دينتي دلقا بربادتي دلقا سنتي دليدوهين فدو إسين دينتي دلقا بربادتي سنتي إذا خدت كماله هنقلتو يادو جتي أقر تامي إساك أكبدي وان إسني إس دلقو اتفيدي ولين أكبيني في إني إسدي بستي جاتشو إني فودي وجين وان إني اتخاني سنجبيستي في akkasumatti wajjin jiraatanii nama akkasii nama dhugaa dhabe kanaafuu gaa bifa addaatiin irratti hojjechuu deema piraankiin kun yoo na milkaa'ee gadiin dhiisa yoo na milkaa'uu baate gaa hordoftoota keenya isinuma beeka yaaddoon ijoollee mana barumsaatti kuchise hangeenyi mana barumsaatti irraa dhufu komantiin taanee isin barreessinaa gaa hordoftoota keenya asumaan laallala ililliin tun hangam takka babbareedine السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما أقول جرت تاوتين درا أما كدفته إيه نجي قبت خير جولي ددفته جيسي دفتها أسمع من بروم صح نياتا سيناكو لا نياتا من مربط سيادو نياتا يسي خانا مالي فليستات نياتا سي نياتا يسيدي nyaata mashiitu akka maaliif dhiisteen jee yoon barbaanne asii godhu bakka hojii fa'aa nyaadha bara yoon asii godhe rakkoo qaba tokkuma maal ati goote isin gootes tokkuma hayyee garuu bakka hojii fa'aa nyaadhani kanumaaf malee biraati hayyee akkas taanaan dubaree rakkoon qaba eega beelan qaban yoo beela qabaatte ammoo hin didinee siifin fida sii godhe mana kiyyaafin keetiin fudhadha yoon beelee gootti nama rakkasan jiru rakkoon qaba yaaddo waan hedduu na dhibe takkaa jira maal si dhibe gaafii takkaan si gaafadhaa naaf ni deebista naafis ni hayyamta maal jechuudha gaafii tana gaafiin si gaafaddarra gaafii si gaafatta gaafii ni gaafatu ni deebisa yoon deebisuu baadhees naaf deebistaa mere hayyee gaafin si gaafadhu ton hedduudha beeyi gaafiif deebiidha mush gaafii deebii osoo hin taane yaani wanta akka si gaafachuun waanuma jiraate gaafii sanirra hayyeeta jettuu fi hayyeeta hin jennee jira hayyeenaaf ni jetta dura laaleeti ka waan ati jechuuf deemtu dura laaleeti gaafii siif deebisa hayyee ani gaa akka fayyatti yoo ati naaf fayyamte yaaddo akkuma beektu gaasaadhaan naan lolloltee mana kana keessatti waan fedhe naan jechuu turtanii beekta. Deebii hatta karaa yaaddoo gortee faa naan jettee faa waan meeqa naan jechuu turtee agartee jirta. San gubbaan illee waan namni yaadne faa yaaddee faa alaffaa naga xariyuutii naan loltii sanii isaatumaan manguddummaadhaan nu jidduu deemee faa
manguddummaa sanillee atilleen ol na deebistee manatti ifinna qabdanii akka obboleeyyanii ammaan tan ammoo isin obboleeyyummaa sanillee wallaaltee firummaa sanillee wallaaltee akka diinaan na laalu jirti. Firummaan keessan kun nama dhibaa nama kolfisiisa. Maaliif Firummaan isin walii qabdan kun nama kolfisiisa. Namni haati lamaa walitti jira firuma akka Oromoo akka gadii fi olii fi kaabaa fi kibbatti illee firuma namni haati walitti jiraa firuma. Anillee akkasumatti hin beekaree isumaatu osoo wallaaleen isaan beenya. Gizee takka takka beektaa jaha fi sagalis waliin nama fakkaatti. Jaha fi sagalitti wal fakkaachuu hin dhabdu. Kanumaafuu waan takkaa si gaafadha. Maaliif ati jireenya kee keessatti silaa nama dhugaa agarteemi kan dhugaadhaan si hojii jiraatee waan ati dalaydee walis si qabee jireenya kee keessatti gammaddanii wajjin jiraatan nama akkasii dhabdee ilaalati. Nama si guddisee. Barbaadutti hin jedhaman. Fuudhuu hin barbaadu jira. Maaliif isiin waan inni hojjedhe hundaa'u miila jalaa ciru jirti. Ni fuudhaa jettee. Ammoo dhalaa dhugaa san garteenye barbaadeetuma anis irratti fuudhee isii tana agarsiisu ta'a. Isii achitti soorame. Ati san barbaadu noo maaltu si gahe? Dhiisin barbaadini. Akkamitti hin barbaadan? Maaliif barbaaddu? Osoo haala mana keessa namaa teessoo haala barbaadani. Waan dhugaatiin dubbachuuf as bahe. Anu mana keessaniin jira yaaddoo. Anu mana keessaniin jira gaafii takkaan si gaafadha. Gaafii san yoo naaf hayyamte basati naaf ni hayyamta. Naaf ni hayyamta. Badhaasa ni qabdas. Kannallee kanna hajaa'iba. Duba gaafii na gaafadhu kan badhaasa meeqaan qaba? Doolara meeqa na hojjeta? Ati hedduu qarshiin jaalatin. Wannan haalaa fi amalaa fi jaalala murteessaan guddina keetii fi waan hunda kee yaaduu qabda. Ta wajjin guddattu. Ta jireenya kee keessa si guddistu. Ni barbaadda moo hin barbaadda? Naaf agarte? Mush siif agaruu mi barbaadda moo hin barbaadda? As figiin siin jee baratti maaliif callisi deebitee isin ni himtan malee. Maal jeetin isi siima? Dhalaa yoo na agartee dhalaa na guddiftu. Deebiteeti isiidhaan walii galtee na dhufuu deemta. Ammaan jeeti isi si hima. Isiin akkasin na gubdee balaan irraa baasu jirti. Jechuun firri kun bara dhiiga ilkeeti moo maal jedha akkan dhageetti. Ta'uu sanaan fira kiyya kamaaliiti isiin ofirummaa wallaalte. Isiin ofirummaa wallaalte haala naariite. Waa meeqa isii jechaa dhabeeyaan. Dalagaa isii jechaa dhiisee sababaa isiin dhukkubee mana isiitirra galeetiin isiin firummaa sanuu wallaalte haala naga xariite. Anis akka isiin firummaa wallaalte sanitti wallaalee irraa dalaguu ta'an sa'aadaa. Haadha ilmaan kiyyaati irraan dalagani. Yoo dubbiin keessan dhumachuu dide namoota biraa dabalanneeti isin jidduu finna. Takkaa immoo warra biyyaa keessanitti bilbiltee ittiin isaan itti akkam jechuudha yaaddoo ati dubbiin hanga aannan adiidha siin jennu siif hin galtu. Maal jechuudha? Wayi beeytu malee saree jan kuulan jettee Oromoo. Beeytee siif galuu qabdi waan hundi. Ani waan isi dura dhaabbadde akkanatti taa'ee haasaa hojjetu anis nama dhalaati. Ni beekta. Ani hedduu na yaachista hedduu na rifachiista. Maaliif? Jaartiin namaa quba akkasitti walitti hin lallaadan walitti hin hirbanii. Mee gabbeeyti atummaan ollaa kanaaf ganda hunda keessa laali. Ollaa qubaan qaba warra namni akka kiyya bulu hin jiru. Garuu dhalaan ganda keessanii baddu maaliif kanan beeku? Nuti dhalaan ganda keenya badoomin hin qabdu. Wallee takkitti uummata naannoo keessa dhufeen isaan beekna. Ati amma waan isi gaafadde naani deebista moo naan deebistu? Ni hayyamta moo hin hayyamta? Wanti itti na gaafachaa jirtu maali? Ati naaf hayyamta moo naaf hin hayyamta? Hoggaasan badhaasa addaa hannaa addaa qabda. Hayyinaaf jettee narraa fudhannaan ati qarshirraa maraatte? Jechuun gaafii dura addaan gaafii gaafatamee yoon deebise dafeetiin manni barbaada. Maallaqa irraan dalage. Dura namummaa irraa dalage. Namummaa caala maallaqaa miti. Yaaddo ani waan isi himuu sodaadde takkaa jira. Maaliif sitti ol baasee sitti dubbachuun takka sittuu natti ulfaate. Hangaa kanan barbaadu. Waan natti ulfaate takkaa jira. Maaliif akkaan si jaaladhu ol baasee sitti nimne hedduu takkaan si jaaladhu. Ana jaalatta? Maal jechuudha? Akkam? Jaarsa obboleettii fi maniin kun isiin fira keeti moo fira keeti miti? Fira kiyyaa isiin na wallaalee bahe. Kanaafuu? Firummaa isiin wallaalte akkamiin godha? Sanumaa godha? Waan akkanaa haasa'u sirrii miti. Akkam gaa? Wanni kana ta'u. An si jaaladde gaa dirqama akkam na godha? Ni qoosta? Nama jaalachuun dur jira. Ni qoosta?
Qoosaa akkam gisee jettu. Nama jaalachuun ni qoosama. Yaaddo ani qabxiilee takka takka sii kaase. Maaliif waan nan dalage. Dalagee maallaqa nuuf si fidu. Ati maallaqa san waan takka irra nu oolchuu. Wajjin guddachuu. Piraankii san dalagu jirta maal? Piraankii maaliitiin dalaga? Namni piraankii dalagu akka manni jirti. Piraankiin jaamu kun. Waanuma dhugaatiin sitti himuu jira yaaddu amma naaf deebistamoo naan deebistu gaafiin si gaafadde kana. Fayyaan qabdati baay'ee. Akkam fayyaan hin qaba dhaabbinaan qaba nagartuu na laalte. Namni kun obboleettii teeti obboleettii waliin jettan. Akkamitti qaban kana yaaddu? Ati amma yaaddu gaafii naa deebisi. Soba jirta. Nagiyaan naa deebisi. Ati maaluma soba jirta? Maaliif soban jaamu reefun? Jaalalti dhugaa kun guma soban jaamu. Itti na himuu deemta. Maal jeetin itti siima? Itti na himtee akka isiin na godhu deemta. Maaliif akka fedhe yoo ta'u ani maallaqaas ni qaba yoo mana kireessuu taates mana nuuf hin kireessaa talola isiitii fi kana ni sodaatteetu mataa ifi gadi hin qabin si gubullee bakka itti si gubdu na gartu. Lakkii na gubdi yoonni akkasii jirre. Eessa si gubdi eessa si agarsiisin? Amma bara sumata naaf hin amanu. Maaliif na naman? Hin amanu. Maaliif? Waan akkanaa kana wajjin haasofteeti. Mee mobaayila keefitti riikoordii ilaala. Yoona sagalee waraabu jirta. Animo. Riikoordii maali akkamiin na amantame? Yoo sagalee tiyya waraabdee isiitti dhageessiftee waan kana. Maaliif itti si dhageessisa? Dhugaa jirtu namni akkanatti adda waliin baafatee. Saadaan laaftuu fakkaatti malee badduudha isiin. Yaani. Riikoordii kan kana murhaale. An dhuguma jirtu sitti haasaa jira laale waan takka. Namni har'aan tan akka fuula kee dura dhaabbatee dhugaa jirtu sitti haasaa koongoo manni jira jayyaatu. Yaaddo takkaffaa irratti mataa isiin si qaqqabte ol qabattee deemuu. Maaliif lammaffaa irratti mana biyyatti jaarsisuu jirtu san an takkaffaa si ijaaree sii fitu. Sadaffaa irratti makiinaa sii bitu. Afuraffaa irratti akka abbaa qabeenyaatitti gammaddee mataa ol qabattee jiraatta. Ati ni maraatteeti. Ati ni maraattee fayyaan qabdu? Maraattuudhaati. Anaa miti namni rakkoo naquu jedhamtu. Isaanii rakkoo sana kan dhugaa jirtu sitti himuu jira. Gattaa haa dura fixannee bar dubbii waan akkana natti haasofitee deemtee yaaddoo waan akkana fedhu chirichuu hin taane. Laa waan akkana hin ta'uti gattaa himee yaaddoo. Akkami waan akkana fedhu? Hayi maaliif inni naaf yaaddu jaalatti namarraa nama qabu. Isin obboleettii miti. Too isii firummaa san wallaaltee gisee akka yaalan nagatariiti maaliin godhuu danda'alaan jiraadha. Riyaana adabadhu taa'e anaan mallee si dhamanne. Akkam. Waan akkanaa yaaddoon godhaa jetteeti ittiin himuu deemta. Maaliif itti deema? Laal duraanuu nachiin kun jirti. Ani isitti himuu irraa hin dalaga ani isii irraan dalagu baran isii. Yoo feetan beekaa akkana gootan amma. Laha. Maaliif akkasii godhaan? Wanni isin ganama dalagaa deemteef maaliif? Haadiyaaf ture dalagaa maaltu naangee ifiif dhiiftee deemte malee mana maaltu dalagaa deem jeenaan deemiin jeenaan dalagaa ifiif jaalattee deemte dalagaa. Waan kana isin qalqallisi ta'e. Akkam. Ati baramma fira haadha mana kiyyaa eega taate atis fira kiyyaa bara. Akka fira kiyyaa taataniin beeka garuu ammoo wanti firummaa teenya diige isiidha. Kanaafuu wanni kanaa qaaniidha. Yaaddo. Safuudha. Yaaddo kanumaafuu hayyee. Piliis dhiifama wajjin waan naaf hojjinaa sun isitti hin deemte. Waan akkasitti ni mubala. Dhiifamallee siin gaafadha kanumaafuu mee narraa fudhadhu kannaan si kan. Kanaafuu kannaan si kanneen narraa fudhi yaaddo. Maal asirratti? Kannaan hiyya narraa fudhi. Hin qaafattu? Kannaan fudhadhu ree. Kannaan si fide. Ati barna sobdurtaa si hin Soba hin daamu jaalalti dhugaa ililliin tunuu ni himti. Ililliin himti? Dhala akka jilbeeffattee ililli sii kannitu ni qabda. Ati immoo yoo kijibuu baattee dhugaa dubbatte ansaa dabarta akka jibbeen beekun. Wanni si jibbeen feetaa? An dhugumu maan hin jee. Ol ka'uu na dhorku akka namaa na taasisuu dituu qabeenya kiyya faffacaasu kanaa jechaan ani si jibbee malee bartaataa jibbeetii miti. Ati yaaddu waa hunda siif hin godha akka jaartiin namaa taatu siif hin ta'a waa hundaa'u. Fudhadhu kannaa. Akkam. Dhiifama naa godhi. Kannaa narraa fudhattu. Dhiifama naa godhi. Akkami kannaa ani harka sillaadhee si kannu jiru kana dhiistee deemta yaaddoo. Manuma kanatti ol deebi'oon. Akkam. Akkamitti harkana yaaddate? Akkam yaaddu. Yoo dhugaa taate yaadni kee sirrii miti nagaatti. Dhuguma jirtu ni fudhattu amma. Nagaatti.
Warkana. Yaa Oromoo tiyya ilillii tana akkuma agartan gaa na harkatti dhiisee deeme sanumaafuu dhiifama narraa tahaa gaa. Ani yaaddoon ilillii narraa fudhate jeetii yaade yaadiiroo wayii isitti na hima. Allah ani tadhalaatu narraan tan akka ilillii jilbiifadhee kannee fi akkamitti ilillii tana kanna narraa fudhate osoo narraan fudhatiin ilillii akka bareeddu tana na harka dhiisee deeme. Yaadiiroo arraan tana tan akkatti jilbiifattee isaa kannite tana dhiisee ta biraanuma argata. Arraan tana jaalaltiin akkatti isa kadhadhetuun boodatti dhagahamuu jiraatti.